أكاس إن شاء الله جزاك الله خيرا. هندي كيسانو بغرقان أفتني سلامتي سنيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا عروف التنانا والرويل كام التويل كام فارون تربي أنا بسيل لنقا ولنو ديبي سيت التعصو نقا يوفا هندي كيسانو دقاتنا ترويل إفادة حقا دابات أنسود أنو متى فلسطين ركتا الدنيا كيجر هندي ساتو غرتي دعين دقاتنا التعصو نقاس محمد لي قرأت ديمك إن شاء الله سجنت السنة سنة قواسانا وفول جزاك الله خيرا ساعتي دبرسيل وفيه ديفاوك يكنا سنة أكاس من الرافض Gari mata dureen ustaaza kenna Jamal Ali Alif Car Imports makina Alif jedhu kaampaanii mashallah jazakallahu khairan isaan galchan banan irraa inshallah walillalla duula atleetii keenya Fayyisaa Leellisaa irraa godhamaan jirus gaggabaabsine walillalla kun ittaan suni Jawaarii fi ummata Tigraay irraa laalla jechuudha. Gaashee jawweeni boqonnaa nuu kennuu dandeenya dhalleen tarbiyaa raba godhanii aabbichuu arrabsaa oolanii وجين إنساني أكستاتي بس وجين جوار محمد أبيشو دولو لا فاريب جنان جارتين تروريب ديراني أبيشو نمن أجيسو نمن هيدو نمن تقو غرا لا فيسا رابو دي ديچو أغني أبيشو رامبو نتي مصطفى ليس جلان غلو جدين هاga أبيشو كرا غبا جرو أبيشو يچو مصطفى نديسو جدين نمني أبيشو توكي نما غما غراتي تينا توكي يچو نمني أبيشو توكي nama ija gurraatti gumaa keessaa san tuqe hin taphattaa ufeen hin taphatin abbaa waan hin dandeenye gajjettee waliin fuudhin jennaan gaari gara mata duree itti deebinaa ustaazni kennaa Jamaal Aliyyi rabbiin waan bantan waan dalaggaatti eegaltan akkuma duraan sadarkaa keessan ol fuudhee rabbiin duratti isin oofe ammallee rabbiin dachaa barakaa keessa isinii kaahee duniyaa akhiratti illee khayrii qabdu duniyaan gaariin duniyaan bareedduun duniyaa khayrii qabdu qofaan duniyaa fi akhiratti illee khayrii qabdu tagaafa hisaaba rabbii dura dhaabbattan gartee rabbiin qulqulloofte milkoofte isiniin jedhu rabbi isinii haa godhu makiinaa miti nama xiyyaarra daldaalu rabbi isinii haa godhu rabbiin sadarkaa keessan olaa fuudhu duniyaan nama halaatti kaa ustaaza kenna wani jennuun maali isinuu beektanii nama beekutti himanii akkuma duriisan duniyaan argii hin qabne sadaqaan argii hin qabne tagartee mul'ifanne ta khayrii ittiin dalagatan ta duniyaa akiraallee ittiin milkooftan kaaliqus samaawaat wal ardi isinii haa godhu jennaan duniyaan bara kanaa wanni namni halaakamaa jiruun na argi sadaqaan na argi duniyaan na argi uffanni na argi nyaanni na argi isii rabbi isin jalaan godhin isii yoo kennattanillee akka nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan san yoo harki mirgaa kennatu bitaan akka quban qabnetti Allahu akbar rabbi rosan nu haa godhu hunda kenna isinillee qalbiin cabinaa warri gartee waan qabna illee osoo akkas ta'e duniyaan yoo ati ittiin fayyadamin wanna agasii halaakni hin jiru duniyaa qabaattee herrega isii yoo gartee hin herregin guyyaa qiyaamaa namni nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam gartee duniyaan namni duniyaa qabu herrega dhaabbatee hiyyeessi waggaa kuma meeqa dura jannata seenee bashannanaa jechuudha. Abbaa qabeenya barka karaa haqatti qajeelloo irra qabaate. Kanaaf duniyaa khayrii ta gammachuu ta qananii ta duniyaa akiraallee khayrii qabdu rabbi isin haa godhu jennaani baga gammaddan uummanni Oromoo warriin yoo namni khayrii argate jaalattan yoo namni gartee taajira ta'e yoo namni abbaa kaampaanii ta'e yoo namni abbaa qabeenyaa ta'e gammaddan isin hundinuu rabbi jazaa isin haa kafalu warri ammoo hin jettan rabbi rahmata isin haa godhu kennullee haa argatu bu'aan hadha ustaazni kenna ustaaz Jamaal argatan kuni hubadhaa Oromootiya bu'aa bilisummaa Oromooti. Kalee ustaaz Jamaal nama jedhaniin nama ustaaz jedhan diinagdee qabeenya qabuun bahee daldaalachuuf laasensiin kennamee fi gaarii impoorti godhuun yookaan ammoo gara biyya galchuun abbaa qabeenyaa ta'ee mul'achuun waan hin yaadamne jechuudha. Waan hin yaadamne. Alhamdulillahi rabbil aalamiin ardhaa isaan qofaa miti biliyeenaroon inshaallah ummanni keenya gabbahee biizinasa duuduu deema jechuudha. Kun bu'aa qabsoon ummata keenyaa fidde bakka hadha leencichi Oromoo aabbichuun jirutu waan kana dalage jechuudha. Waan hundaa irratti abbaan haqaa abbaan dhugaa ka amantiin gosaan kutaa nama hin qoonnetu bu'aa kana fidde. Namoonni keenya qabeenya qabanii ummanni keenya qabeenya qabaa dalagachuu dadhabeenni saamamaa maa qabaattee fuuni ajjeefamaa kanaaf gartanii kaleessa hiree takka argachuu hin dandeenye jechuudha. Hadha alhamdulillahi rabbil aalamiin laala Oromoo waan amba iyyisiiste waan gartee baandaa iyyisiiste waan faarsee bulaa iyyisiiste isii tana jechuudha. Isii tana akkamitti nuun qixxaahanii ibalufaati akkamitti gartee waan akkasii dalaganiitu as fide jechuudha. Inshaallah tokkoon keessan
tokkoon kenne rabbi inshallah abbaa qabeenya rabbiin gartee abbaa qabeenya haqaa san waa godhu malee inshallah ta wallahi dachiin teennee irra dalaganne hundi kenna bakka san geenna kanaaf ustaaza kennaan rabbi jazaa keessan isin yaa kafalu waan dalagattan argattanii daran jabaadhaa uftiksaa duniyaan tun duniyaa gartee ka khayriiti ammallee ta khayriiti futu rabbi isin haa godhu daldala keessan daldala khayri daldala gartee rabbi wal isin dhabsiifne ta rabbiin gartee isin wal gartee jaalachiistuu fi akkuma kalee rakkata amantiin kutaan gandaan osoo qoonni ittiin gargaartan rabbi isin haa godhu jennaan hundi keessan namni firoottan gartee isaaniitii fi namni nama khayri argate jaalattan baggammaddan isiniin jenna kanaafuu karaa kana waan takka jedhee keessaa bahu obboleewwan tiyya mee waan takka haa dhiifnu warri gandaan amantii maali walitti duultan warri akka ibalu qabeenya qabaa mee makiinaa biti maal akkasi bakka dhaabbatu laala garii nama obboleewwan tiyya bakka jirru wadhallee melala warra garii garre ka amma gabbayee harargeen ka akkasii yaa kitaay waa quban qabdu dhoqqeen dhiitin waan diinin islaamaa jettu quban qabdu dhoqqeen dhiitin obboleessa kiyya haa qabaatu abbaan qabaate harargeen qabaate shawaan qabaate jimmi qabaate gujiin qabaate qabeenyi qabannu ilmaan oromooti lammata ammoo deebinee walitti dhaaddachuun kun waan shari'aan islaamaa dhoorke salaataa soomanaa gabbaatee haadha lafaan dhiittu obboleessa kiyya rabbi obboleessa kiyya obboleetti rabbi rahmata sii haa godhu mee dura xiqqoo as deebinee diinii kennallee haa laallu karaa deemnu waan dubbannu waan dalannu waan goonu dorgommii warri makiinaa bitu yaatanillee rabbi sodaadha obboleewwan tiyya waan gootan namaa khayrii daladdanii meega qabaa dalagaa ka makiinaa bittaniif illee guurtan dhiisa dhaadhessu sadaqadha akkanumaan ammallee mee waan garii irra dorgomnu irra obboleewwan tiyya qaqqaalii babbareeddu ummanni musliimaa keessaayyuu obboleewwan keenya Filisteenii waan keessa jirtu laala ummata keenya meeqatu waan nyaatu waan dhugu dhabee saree isa nyaachuu jirti meeqa deebinee miskiina nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi isaan waliin jiraachisi isaa wajjin ajjeesna kaase sana laallu mee haa yaadannu karaa gubbaa haa gurru miskiina karaa gubbaa jiru haa itti sadaqannu kisha kennaa baafne kan argi dhiisa sheekni illee haa dalagatu diinii isaa yoo bitteef walitti qabii biti itti kennu ilmi dalagaa jiranii rabbiif dalagan haa dalagan dhiis rizqii isaanii bana hin godhinaa miti anka jechuun barbaade gosti akkasii gootee warri ebaluu godhee aktiivistii ebaluu godhanii ebaluu maan godhina badjaran eessa dhaabbachaa jira rabbi sodaadha maal dalagaa jirra yoo namni beekumtii qabu mul'atu makiinaan amba shabbashan walii tumse wal gargaare wal dorgommisseen miskiina eessa dhiibnee bira dabarra ka guyyaa kana meeqan masgiida dura taa'ee jaarsi jaartiin kanama xooruun qabne miskiinni lafarra gartee kaadha silaa wincharii waan inni ittiin deemu saayikila bitaniif miskiina makiinaa nama tokko bitan nama gartee 200 500 600 karaa gubbaan ittiin guuran jechuudha nama 10,000 20,000 karaa gubbaa ittiin guurtan biyyi namaa warri biyyi musliimaa namoonni gartee kamu namni namaa rifatu jalqaba namni gargaarsa godhaniif karaa gubbaa guuran miskiina karaa gubbaa itti gartee ka masgiida waan dhaquun hin qabne ka mana isaatii bahee gabaa waan dhaqatee galuun hin qabne ka waan nyaatu hin qabne waan dhuguu hin qabne miskiina karaa kana gubbaa guura sheekoleen adeemtee daladdu dhiisaa jedhan daawaa haa gootu dhiisaa sheekolee zabanni dhufaa jira ka sheekoleellee yaadatamtu inshallah ka sheekoleellee mindaa argattee dalaggaa isaaniitiin akkuma nama kaanitti deemtu dhufu jira dura miskiina haa gargaaru gargaarsi sadaqaalleen wanni gahu miskiina gadi ol fuudhu jara jaran ganda kiyya ganda kee keessa miskiina meeqatu jira ka waan nyaatee dhuguu hin qabne ka ilmaan wajjiin gartee bishaan gaadha bishaan obaasee oolchi ilmaan isaa bulchu to'attanii sheekoleen ganda keessaa abbootiin qabeenyaa to'attanii hagamni keenyatti to'achaa jira kana mee waan namaa baaftanii 100,000 abbaa gartee sheeka tokko eegootan miskiina ganda keessaati godha ajrii dachaa sadaqaalleen jalqabne ka daawwatanillee kawa na argitti deebitanii rabbi rahmata isinii haa godhu wal dorgommii kutaan wal dorgommii sheekoleen wal dorgommii abbaa qabeenyaatiin dhiisa abbaan qabeenyaallee olaa ba'u homaa kun badhaasa rabbiin gartee yookaan itti mokkoruu yookaan nama san gartee rabbiin du'aa isaa qeebalee qabeenya itti kenne qabeenyuma lama tokko rabbiin gartee hammeenya isaa afaan ajaa afaan isaatiin irraa ba'u qabeenya laaliitti kenna rabbiin gartee akka maleekaa isaan dararre gartee tokko hoo rabbiin gartee akiraallee khayrii duniyaa akiraallee dalagatee du'aa isaa rabbi qeebalee horii itti kenna kanaaf addunyaan tuni qormaata anaasillee ni qormaatti nyaannee dhunna gartee waa hunda godhe inshallah isinitti hin dheeradhu waan goota warri waa gootan kunneen aalul khayri isiniin haa jennu warri aalul khayri dalagachuu barbaaddani ummata miskiina gargaara warri horii guurtan ammallee waan isinitti obboleewwan ta'e isin yaadachiisu ka diiniin keenya wal yaadachiisatti fazakkirin nafaati zikra almu'minati yaadachiisu mu'mina gargaarteedhaniin warii yoo guurtan yeroo warii namaa guurtan seentii takkaan shaayii keessaan dhugina seentii irraa hirrigamta guyyaa qiyaamaa
Horii abbaan kiishaa baasee 1,100 kenne 1,100 seentiin osoo keessaa namni abbaa ga'uu qabdi. Biiliyoona tokko yoo guurte biiliyoona osoo shaayiin hin dhugin. Yeroon hayyamni sii kennamu yoo nama ati waan nyaatu waan dhuguun qabne. Hatta makiinaa yaabbachuu shaayiin dhuguun keessa. Yoo ati miskiina waan nyaattee dhudduun qabne jechuudha. Kanallee akkasiin laalladhaa isiniin jedha. Kanaaf halaakni guddoon itti deemnu walii gartee yaadachiisuu qabna. Akkuma siyaasa kana gubboolee iyyinu khayrii dalagadhaa. Yoo khayrii dalagattan rabbi jecha dalagaa. Warroota nama gargaaru akka amantii musliimaatiitti banaatii nama gargaare sheekolee olumaayii irraan bakkoota wayii kan itti gargaarsi godhan yeroo gargaarsa guura warri maal jettanii mana banii jinni jettan kuni achi badanii wariin akkuma guurameen daayirekti akkaawuntii wayiitiin naqamee nama gargaarsi barbaadisanii akka nama godha. Kana wanni isin himnuun maali? Akka isin ibidda jahannamitti hin sunneef jechuudha. Kan halaakamne. Duniyaa tana irraa herregamta. Horii namarraa fuutan nama 100 yoo fuutan abbaa 100 guyyaa qiyaamaa isin himata horiin kiyya sadaqaa sannaan geenne jedhee jechuudha. Kanaaf akkas inshaallah warra isinii walii mattoon dhagade haga sheekolee hunda asiin dura ni yaadattan namni maqaan dhawamin horiin guuramee fi namni maqaan hin dhaamin horii guuree hin jiru kan haga argetti sheekolee teenarraa eegaltee jechuudha. Qabxii taantu seena inshaallah jazakallah khairan naaf folchaa xiqqoo isinii dheeradhee kaa naaf folchaa isinii jechaa qabxiin itti aantu waa'ee Fayyisaa Leellisaati. Artistii keenya jagna keenya Fayyisaa Leellisaa. Yaa Oromoo dhiifamallee naa godha haasaa kiyya garii keessatti. Yaa Oromoo akkam isin qabatan akkamitti ummata Oromoo kana keessaa waan bahe kana saba gana ga'u saba guddaa saba hayyuu kana keessaa qashinni bahe wanni gartee duraa duuban laalle wanni takalee yaadan mee namni yoo gabbayyaa Fayyisaa Leellisaa irra dhagaa darbatu jedhan maraata jennamoo fayyaa qaba jennamoo ilma namaati jennamoo bineensa jennaan. Fayyisaa Leellisaa bar biyyattii amma namni gariin waan siyaasaan olii gayyaatee buddeena qocattu sanatti herreegalaa waan liqimsaa ofiitiif yookaan goof jecha yookaan argiif jecha olii gad deemtee firfaarii qocattu tanaa fi Fayyisaa Leellisaa olii herreegsisaa jechuudha. Atileet Fayyisaa Leellisaa bar jagna bar atileetii addunyaa irratti maqaan isaa waamee addunyaan beektu bar gammoojjiin addunyaa baadiyaan addunyaa namni gartee foddaa TV televiziyoonaa irraan isan beekni jiran jiru takka nama biyyallee beeksisee Oromoollee beeksisee bar uummata Oromoo jedhan dantaa guddaa biiliyoona agasii ittiin argatu doolaraan maambii qocachuuf lubbuu namaa ajjeesee saba gurguratee baandaa tahee laqaaqaamiin 10,000 20,000 30,000 doolaraan qocatu kana bar Fayyisaa Leellisaa yeroo takka fiigee fuudha beektus waan isaa waggaa haga umrii jiran dhiiga namaa gannaqanii qocatan kana yeroo takka fiigeeti doolara 100,000 gasii fuudha yeroo takka osoo nama takkantun dandeettiidhaan osoo lubbuu namaa tokko hin balleessin osoo nama tokko hamatee kaan ittiin buusin yeroo cufaa gabbayee fayyaalessi re'ee foolaa jalaa guuran maal jedha beektu miilaan yaadaa jedha gowwaan dandeettii kamuu caalaa dandeettiin atileetiin fiigdee fiddu kun akka caalu beekta waan hunda kaalkuleetii warroota saayintistoota maatii siidhaan waan hundaan samii sadhaqan caalaa kun dandeettii uumaadhaan rabbiin nama sanii kenneef jabinna namni sun qabuu fi kennaa addaa rabbiin namaa kennu jechuudha. Waan ati alaa fidattee illee of keessa suuxxuu miti. Waan namni si barsiisee si kennee ati deebitee namaaf fayyaduu miti kun. Kennaa rabbi namaa kennu jechuudha. Argachuu dandeettan dandeettu osoo waggaa 100 fiidde waggaa 100 tireeningii gootee fiduu hin dandeettu jechuudha. Jalqaba. Kaa sammuu yaadu kaa miilaan yaadu si. Miilaan yaaddee jennaan hinaaftee gubattee jagna kana beekaa kana kan addunyaan yeroo takka yeroo inni waltajjii gubbaa ol bahe addunyaan bara amma isin waan bututtuu ganda keessa deemtee siyaasaa daladdu namni gartee biyya keessa namni 10,000 20,000 deeggaru kana ilaaltame addunyaan bara biyyoonni rabbiin dachee irratti uume kuni foddaa addunyaatiin teettee guyyaa kana daawwatti beekumtii agasga'u qaba namni kun namoota agasga'u iyyisiisee ajaa'ibsiifata namni kun garuu rakkoon nu qabnu jagna keenyaaf hayyuu keenya beekaa keenya yeroo cufaa nutu nyaataa jechuudha. Maal manni akkanaa agartee maaltu nu keessaa bahe? Oromoo maaltu isin keessaa bahe? Yaa saba koo maaltu mee ilaalu waan si keessaa bahe? Hacaaluun gaafa kalee lubbuun jiru
mucaa kana caalaa itti duudhaa bahe jaldeessi ganda keenya keessa jiru.